mana qulqullummaa Solomoon jala ciisa. Guba rakkadus beelays agabus muli mana waaqa kee hambadi. Ameen. Tira duru kaasus duuka. Utuuta siin hedduu asiin banama. Ameen. Me nagaa jedha. Guyyaa kee orgubiti narraa kee rakkina. Yesuus narraa kee jedhi. Lama. Utuu arrabsituun si ilaaltu kaata. Ameen. Annaan koo waaqayyumatu maseena ishee godhe malee abbaa manaa shalqinaan hin jaallataa jedha. Kan nama dhibu biyya sanatti namni beekamaan. Utuu harka rukuttani cal jedhee rukutu man sirbituu gaashaan arginu waatu bil jedha. Akkuma naabban isiifis. Baadiyyaa kana keessa jawwee qaxaqqa dura feenyitu barbaadu. Akkasuma siif. Siifa ni fudhatu. Siif godheera. Yedin dhufee hin sakkatteen yennaan aannan maal jette harki koo qulqulluudhaa jette. Maaliif boossaree jenna dhimmi koo waaqayyo bira jira jette. Nagaree እግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለው። አይገርማችሁ? እኔ እኮ መልእክት የለም ገሩ ቸርች አለ። አንዳንድ ሰው ቸርች አሉ መልእክት የለም። ቸርች መኖርና መልእክት መኖር አንድ አይደለም። ብየለ ባከለ ከሰ ሀደጋን ዋንተ ደጋን ቆተኒ ቀመዲ ገቹ ሚቲ በረተኒ ቀምጢ ፊዱ ሚቲ የሮማኒ ሙጫ አርገቹ ሚቲ ሀደጋ ብየለ ባከራ ወይ ካሞ ሀደጋ ጭማ ሙላታ አርጉ mul'ata arguun qal'aali miti ijoollee dhalooti dhagaa mul'ata jechuun baala tokko keessatti dhagaa argu jechuudha. Macaafa Raajii itti dubbatu naatan Luqaas boqonnaa 5 irraa qurxummii baddee arge Yesuus. Ameen jedhaa yaakaati. Gaaf tokko mootii warra Roomaa isa rakkinnaan dhagaa qurxummii qaba afaan ishee keessa saantima fidaa gibira kaffalaa. Amma dhuguma qurxummii keessa saantima jenna ni amannaadha. Mul'ata arguun adagaadha. Namni mul'ata akka dubartii ulfaati. Dubartii ulfaa ulfa bituun ta'e ciniinsu jibbiti. Isinii gala jedhee yaada garuu tuuridduu waxxaatii waan baay'ataniif nan darba bira. Namichi gaafa ka'u iski የሚያቅሰው namni na beektane hundumtuu raajeffatee shimboo'ee jedha. Maal beekta? Makiinaan isaa sagalee hin qabu. Warri fira qaban, warri sanyii qaban, warri barumsa qaban, warri maal qabatu beekanii gajjallaa kee fuudhee gararraa sii godha. Wow! Raji wansi kursan kana maameytu waldaan keen guddatu taana isi yaladage beeta kristaan awultino awulta adigu awultiin guddatu bokkani tumarooba qilleessa dargata awwaala nama tokkooti cherchiin tokko tokko guddatu taana ye paaster qabrinaat achumarraa nyaata achumarraa uffataa hin guddatu kanaaf gaangoon dhala dhabde. Eessaa fuudhee dubbataadha man baay'ee. Kaladhu dubbisi. Dubbifnaa hin dhufu. Isa dhuma. Yeroo kaatu namni si gargaarus nagaama. Namni si jibbees deemsa kee arga. Nama cina kee jiru baga gammadde boodi. Hin nagaamu. Irba kaayitii baga gammaddee gargarra kaati. Namitti dhiisanii galan warri baatee dhaqan. Eessanuu keessa hin uftanu jettee wal gaafatina. Attammoota namicha sana maali waaqa sodaatanii baattanii galta yennaan lakki namicha tokkotu dhufee miillaan kaasee deemaa jira. Kana caalaa dandeenyu kafiksituu fiitu itti jabeessu. Appetaayitii keetu haa jedhu akka mucurraa baadiyyaatti deessa. Mucurraan baadiyyaa yeroo midhaan afaan kaanis bishaan yoo itti qabanis isheen katamaame bayyeessuus Kiristoos mucurraadha. Kana kaafunee waaqa naqqee isheen baadiyyaa qoonqoo dhuguuti mucurraadha albaasinaan. Singalle malee sin butee jaartii fuudhee galee
beera sossobee fuudhee galeetu mana geessee nan galaatte taa'e sin bute. Siin galee malee ergaa kee dubbachaa jira. Inni dhumaa yeroo kaatu inni qaamaa jiran deebitee nama tamteessu. Mee nama cina kee jiruuf kan keen beeku malee kan kooksaaraan qabudha. Waaqayyo tun kaatanaan jedhee